Ashama daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamu akkam nagaa fayya jirtu akkami qophiin akkuma itti fufetti kan jirudha qophiin keenya kanaaf nu jajjabeessuudhaaf subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessaa saamileen keessan hamilee nutti horaa kanaaf komentii jalattis yaada qabdannuuf dhiheessaa isin jechuu barbaanna wantoota dandeenyu hundaan isin bira dhaabbannaa nuti isin bira dhaabbaddaa telegraama keenya ashaam ta'e jechuudhaan keessa seenuudhaan wantoota garaagaraa akkasuma ashaam news poostiilee garaagaraa beeksisa garaagaraatiif wantoota garaagaraa irraa argattu jennee abdannaa achi keessa seenuu dandeessu kanaaf qophiin nuti har'a qabannee qophii gabaabaa shoortilii goonee bifa afaan oromootiin isiniif dhiheessina jechuudha nu jajjabeessuun keessan akkasuma wantoota viidiyoo biraa akka qopheessuuf hamilee nutti horaa waan ta'eef like godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jechuun keenya hin dagatamu kanaan duras ammas ittuma fufachuudha yaanni keenyas amma immoo gama qophii keenya kanatti isin dabarsina. Hayyeega daawwattoota keenya koorsii financial management waan irrattis dhaabbannee turre isa simple interest and compound interest jedhu kana irratti dhaabbannee turre as turetti ibsinee turre bal'inaan wantoota asii olitti ilaallee jechuudha kanneen akka future value fi present value irratti ibsa bal'aa kanneen turre shortly goone arras akkuma dabareetti jechuudha simple interest maal akka ta'e akkasuma compound interest maal akka ta'e karaallotaa jira the first simple interest Simple interest it is a return on principal amount for one time periods. Simple interest return argannu yookaan reward jechuun maallaqa keenya irratti wantoota dhufan reward wanta ta'an irratti argannu jechuudha on the principal amount keenya irratti wantoota reward or return ta'an jechuudha for one time periods yeroo takka qofaaf interesting simple interest kun jechuudha yeroo takka qofaaf kan dhala nu argamsiisanidha jechuudha fakkeenyaaf dhala waggaa tokko yoo ta'e waggaa tokko qofa arganna dhala baatii 6 yoo ta'e baatii 6 semi annually yoo ta'e jechuudha akkasumas dhala torban 3 yoo ta'e akkasuma torban 3 arganna haaluma kanaan yeroo takka one time period kanatti arganudha jechuudha garuu compound interest isaan addaadha jechuudha isaas bal'inaan irratti gad buuna jechuudha kanaaf simple interest kun haala kamiin akkaataa itti hojjetamu formula isaa beekuu qabna jechuudha the formulas of simple interest is interest is equals to the principal times interest rate or annual rate of interest times a number of years or times yookaan the t is the interest years waggaa itti interestii nuuf kennamu jechuudha isaan kanaan jechuudha formulaan nuti beekuu qabna jechuudha interestii argachuudhaaf maallaqa keenya baay'isuu dhala nuti argannu waggaatti akkasuma baay'isuu waggaa hagamiif haa jedhu yeroo takka qofaaf jechuudha itti argannu itti ilaallaa jechuudha mee fakkeenyaan haa ilaallu jechuudha fakkeenya kan sirriitti ilaaluu qabdan fakkeenya kana wanni ilaaleef fakkeenya gosa 5 isiniif qopheessee jechuudha haala ittiin hojjetamu jechuudha haala fakkeenya kanaatirra dhaabbattanii wantoota hedduu hojjechuu dandeessan jechuudha mee fakkeenyaan qopheeffadhe 5 keessaa inni jalqabaa waan jiru ilaalla they borrow 20,000 for 4 years at 5 interests at 5 annual interested simple annual interests which are or what the interest annuals for 20,000 dala keenya jalqaba nuti qomadi dam liqeeffannee haawwanne yookaan liqeessine jechuudha waggaa afuriif jechuudha waggaa afuriif garuu nuti dhalli nuuf kaffalamu parsantaa 5 maallaqa kanarratti jechuudha maallaqa keenya kanarratti parsantaa 5 nuuf kaffalamaa jechuudha kanaaf simple annual interest dhaan hojjedhu jedhu simple annual interest akkuma asii olitti beenuudha jechuudha interest is equal to principal times annual interest times numbers of years yeroo waliin baay'ifnu maal ta'a jechuudha kuma 20 baay'isu parsantaa 5 baay'isu waggaatti waggaa 4 jechuudha kanaaf yeroo waliin baay'ifnu meeqa ta'a jechuudha kuma 4 ta'a jechuudha dhala waggaatti yeroo waggaa 4 keessatti argannu kuma 20 irraa birrii kuma 4 argannaa jechuudha waggaa 4 keessatti parsantaa meeqa parsantaa 5 jechuudha interestiin kuma 4 argannaa jechuudha kanaaf isa lamaffaatti adabaru inni lammaffaatis kanaan adda jechuudha there are borrow
20,000 for 60 days at 5 interests, which simple interest or simple annual interests for 20,000 is kuma diddaman kana jechuudha. Guyyaa 60 keessatti dhala hagam takka arganna. Guyyaa 60tti kuma diddaman kana waliif galle jechuudha. Percentage naaf kaffala guyyaa 60 keessatti jennee qabanne jechuudha. Kana akkamitti hojjennaadha? Kunis isa duraatiin adda. Kanaaf yeroo hojjennu kuma diddama baay'isuu percentage baay'isuu 60 60 day over 665 days. Waggaatti guyyoota meeqa jira? Guyyoota 365 jira jechuudha. Guyyaa 60 kana guyyaa 365 firraa jechuudha. Kanaaf yeroo argannu meeqa ta'a jechuudha? 164.3 interest argannaa jechuudha. Haun guyyaa 60 keessatti jechuudha. Guyyaa 60 kana keessatti interest nuti argannu 164 jechuudha. Isa sadaffaa nuti arganne kanarratti amma fakkeenyaafis they borrow 20,000 for quarterly at 5% at simple interest are for 20,000 are. Kanaaf yeroo kana ammas quarterlyidhaan ilaaluu akkamitti akka arganne ilaaluudhaaf quarterlyin waggaa keessa taraa 4 jechuudha. Quarterly tokko nu gaafate quarterly ilaal quarterly one quarterly quarterly hojii quarterlyin tokkuma tu quarterly hojii lama goona jechuudha. Kanaaf asirratti yeroo waliin baay'ifnu kuma diddama baay'isuu percentage baay'isuu takka over 4 jechuudha. Quarterly waggaatti 4tu jira. Kana quarterly nu gaafate tokko waan ta'eef tokko irra 4 jennaan jechuudha. Kanaaf yeroo kana dhalli nuti argannu 250 argannaa jechuudha. Baatii afran duraa keessatti jechuudha. Baatii arfan duraa qofa irratti waggaa keessa 250 dhala kuma diddam keessaa argachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan ibsamaa jechuudha. Akkasuma inni afuraffaa kainaan qabadhe you borrow 20,000 birr for 3 months. For 3 months at 5%. Inni kunoo yoo baatii sadiif ta'e dhalli persentuma 5 jechuudha. Baatii sadiin yoo waliif galle akkamitti akka kaffalamu kuma diddama baay'isuu kuma 5 percentage 5 baay'isuu 3 irra 12 jechuudha. Monthly yoo jiru monthly jechuun annually monthly meeqa jira jechuudha. Waggaatti baatii 12 jira jechuudha. Kanaaf baatii 3 irra 12 jechuudha. Baatii 12 yeroo waliif goonu 250 dhalarraa argannaa jechuudha. Akkasumas your borrows inni shanaffaa borrows 20,000 for 3 week at 5%. Inni kunis torbaan 3 keessatti dhala percentage kuma diddama irraa hagam takka arganna jedhudha jechuudha. Yeroo kana ilaallu waggaatti torbaan meeqatu jira inni ilaalu qabna jalqaba. Torbaan meeqa jira? Torbaan 52tu jira jechuudha waggaatti jechuudha. Kanaaf isa kana maal goona? 20,000 multiply by 5% multiply by 3 over 52. Sadi irra 52 goona jechuudha. Yeroo kana 50 fi 8 argannaa jechuudha. 57 wayii dhufa waan ta'eef 58 walii gala argannaa jechuudha. Dhalli nuti argannu haala kanaan simple interest nuuf galuu qaba jechuudha. Karaawwan shanan kana keessaan dhufuu danda'a. Akkasumas semi annual irratti dhufuu danda'a jechuudha. Karaawwan isa kanaanis hojjennee adda baafannaa jechuudha. Compound interest hajiru irratti ta'uu jechuudha. Simple interest akkuma jennee yeroo takka qofa kaffalamuu isaa ilaaluu jira jechuudha. Haga ammaa waggaa 4 hojii waggaa 4tti fudhatamu jechuudha. Garuu kan compound interest isa kanaan adda jechuudha. There are the return on the principal amount for 2 or 4 more time periods. Compound interest jechuun reward argannu yookaan return nuti principal amount keenyarraa argannu for 2 yeroo lamaaf akkasuma more time period yeroo lama olitti kan deddeebi'ee argannu jechuudha. Dhala irratti dhala argachuu jechuudha. Fakkeenya wajjin gad ilaallaa jechuudha. Kanaas yeroo kana rewardin yeroo takka qofaatii miti hullaa yeroo lamaati jechuudha. 2 or more time period jechuudha. It is added the principal amount at the end of each period and the earned interest in all subsequent periods. Dhalli nuti principal keenya kanarratti nuuf idaamu hadhuuf irratti garuu waggaa tokko fakkeenya waggaa tokko irratti dhala tokko argannee walii maallaqa keenya principal keenya waliin hadhuuf irratti dhalaa fi principal keenya walitti dabalamee dhala biraa dhalu jechuudha. Waggaa itti aanuuf. Dhalli waggaa lamaffaatiis dhala waggaa tokkoffaatii fi principal keenya wajjin walitti dabalamee dhala waggaa arfaffaa argannaa jechuudha. Dhala irratti dhalli kun dhala dhaluu jechuudha.
isa kana fakkeenya naa ilaallume akkaataa ittiin of galu jechuudha. If interest 8% is compounded quarterly for 1 year on a principal amount of per 10,000, this in the total interest. Fakkeenya kanarratti dhaabbannee yeroo ilaallu waggaa afuriif jechuudha. Quarterly jechuudha. Waggaa afuriif yeroo hojjennu jechuudha. Quarterliin taraa afur jechuudha. Waggaatti taraa afur akkamitti akka argannu jechuudha. For 1 year. Waggaa tokko keessatti quarterly meeqatu jira jechuudha. Afurtu jira jechuudha. Taraa afur waggaatti interest kana fudhataa jechuudha. Percentaa 8. Yeroo percentaa 8 fudhatu qarshii 10,000 kana jechuudha. By the way, formulaan isaa isuma principality isa adda ta'edha isin kun. Akkamitti akka dalagamu ilaala. First quarterly jalqabaa yookaan baatiiwwan arfan jalqabaa irratti waggaa keessaa percentaa 8 argate inni kun jechuudha. Percentaa 8 argate kanarraa yeroo waliin baay'ifnu jechuudha 1/4 jechuudha. Meeqa dhufee 200 arganna jechuudha. Kuma hurnaan kanarratti baatii afur booda meeqa arganna jechuudha. 200 arganna. Waliigala meeqa nuftaa 1,200 argannaa jechuudha. Waggaa lamaffaa irratti garuu kuma jennee hin eegallu pirinsipaalii keenya. Maaliif waggaa yookaan kwartarlii jalqabaa san irratti 1,200 argannee jira. Waggaa lamaffaa irratti maallaqni nutummaa hin qabnu. Kan jalqaba dhale sun pirinsipaalii keenya ta'e jechuudha walii. Achirratti interest ta'e hin ta'u. Pirinsipal ta'e nurratti ta'a. Kanaaf 1,200 nuftaa. Jalqaba 10,000 kaayyenne kwartarlii jalqabaa san irratti 200 nuuf dhale. Kwartarlii lamaffaa irratti garuu pirinsipaalii ta'a jechuudha. 200 keenya waliigala 1,200 ta'a. 1,200 keenya ammaas waliin baay'ifnaa jechuudha. Kwartarlii sadaffaa argachuudha. Kwartarlii lamaffaa argachuudha jechuudha. Yeroo kana 204 nuuf dhufa jechuudha. Yeroo kana 10,200 irratti 204 yeroo idaanu kwartarlii lammaffaatiif 10,404 argannaa jechuudha. Tirfii isaa akkuma deemuun maallaqni keenyaas guddachaa dhalli keenyaas jalatti guddachaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf kwartarlii sadaffaa irratti wanti nuti kaawwannu ammas kwartarlii lammaffaati miti. Nuti maallaqa keenya waliigalaa kan kwartarlii lammaffaati malee pirinsipaalii qofa miti. Yeroo kana 10,404 qabna jechuudha sakandii kwartarlii irratti. Sardii keenya irratti pirinsipal ta'a jechuudha. Interesting keenya pirinsipaalii walitti sakandii kwartarlii irra jiru jechuudha. Sardii kwartarlii irratti pirinsipal ta'a jechuudha. Pirinsipaaluma ta'e kana ammas baay'ifnee compound interest keenya yeroo argannu 208 tuqaa 8 dhufa jechuudha. Duwwaa 8 dhufa jechuudha. Inni isa kanas 10,404 irratti dabala. Yeroo kana 10,612 arganna jechuudha. Tuqaa duwwaa 8 kwartarlii irratti jechuudha. Yeroo kana fourth kwartarlii irra yeroo dhaynu accumulated amount nuti arganne kun principal ta'a jechuudha. Kwartarlii afuraffaa irratti. Kwartarlii afuraffaa irratti 10,612 warratti dabalama. Yeroo kana walitti daballu principal nuti compound interest irra argannu 212 tuqaa 24 arganna. Isa kanas yeroo baafnu jechuudha. Meeqa walirratti ta'a jechuudha. 212 tuqaa 24 irratti 10,612 duwwaa 8 kana irratti dabala jechuudha. Yeroo kana 10,824 tuqaa 32 arganna jechuudha. Garuu interestiin isaa waliigala yeroo keessaa baafnu 10,000 yeroo compoundii kana walitti idaanu jechuudha. 824 tuqaa 32 dhufa jechuudha. Kuma hornan nuti keenya kanarratti waggaa tokko keessatti meeqa arganne jechuudha. Taraa 4 dhala arganne. Taraan 4 waggaatti arganne waliigala isaa meeqa ta'an interesting compounding keenya 824 ta'a. Yeroo kana 10,000 irratti meeqa daballee fudhanne jechuudha. Yeroo fudhannu jechuudha baankii kaawwanne kana waan baankii kaawwanne kana jechuudha. 10,824 tuqaa 32 ta'ee nuuf bahaa jechuudha. Kanarratti yoo ilaaltan waggaatti taraa 4 fudhate jechuudha. Kanaaf asirratti dhalarratti maallaqa pirinsipaalii keenya irratti dhalamu jiru kunis pirinsipaalii keenya irratti ida'amee dhala biraa dhaluu isaa nu argisiisaa jira jechuudha. Compound interest fi simple interest garaagarummaan isaanii isuma kanaa jechuudha. Yoo compound isin gaafate haala kanaan kaawwattu jechuudha. Yoo garuu simple interest isin gaafate akkuma armaan olii sanitti kaawwachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf qophiin keenya irraafis kanuma fakkaata. Kan itti aanu future value fi present value gabaabsinee
formulaa isaatii waliin kan wajjin yaallu jechuudha akka ibsa salphaa ta'e isin galuuf jechuudha har'aaf qophiin keenya kana fakkaata like share godhuudhaan nu jajjabeessaa jechuudha hanga qophii biraatiin wal agarrutti nagaatti isin jechuu barbaanna